Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii miidiyaa nagaan isiniif yaa ta'u jecha guyyaa irraa viidiyoo tokko qabadhee isiniif dhufeen jira. Amma kallattumaan gara viidiyoo kootan isin dabarsa. Egaa jalqaba akkamitti laanguweejii feesbuukiidhaan akka jijjiirru kan waliin ilaallu ta'a. Jalqaba feesbuukii ni bantu. Erga feesbuukii keessan banattanii booda karaa gubbaarraatiin mallattoolee sadii yookiin immoo sarara sadii kan jiru kilik gootu. Erga kilik gootanii booda fuula kanatu isiniif dhufa. Isa booda ol siquudhaan laanguweej kan jedhu ni filattu jechuudha. Bakka mallattoon kun mul'atu. Isa booda feesbuukii keessan afaan barbaadan irra keessanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Amma fakkeenyaaf ani afaan tokko irraan keewwadha. Ani afaan Oromoo akka fakkeenyaatti irra kaa'eera jechuudha. Feesbuukiin koo amma hundisaayyuu gara afaan Oromootti jijjiirameera jechuudha. Seetingiin isaa hundisaatu. Asiin immoo akkaataa dukkanaa kan jedhu kun yookiin immoo dark mode jedha Ingiliffaanii. Inni kunis immoo faayidaan isaa ijji keenya akka miidhamnee fi baatiriin bilbila keenya akka seef nu ta'u yookiin immoo akka nu jalaa dafee hin dhumne nu fayyada. Itti aansuudhaan immoo viidiyoo keenya isa lammataa gubbaarrattis wantoota biroo kan waliin ilaalludha. Otoo gara isaan darbiin amma akka fakkeenyaatti afaan Amaariffaarra jira. Device language irratti deebisuudhaan yookiin immoo afaan Ingiliffaati jechuudha. Akkuma ilaalaa jirtanitti kun afaan Ingiliffaatti deebiseera. Ammoo viidiyoo lammataa deemna jechuudha. Afaan Ingiliffaa gubbaa keenyatti viidiyoo lammataa gubbaa irratti immoo feesbuukii keenya paaswoordii isaa akkamitti akka jijjiirru kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa paaswoordii feesbuuka keenya yeroo jijjiirru immoo kun haaluma ilaalaa jirtan kanaan oopshinii lammaffaa irratti kan argamu paaswoord and security kan jedhu filanneerra jechuudha. Erga isa filannee booda filannoowwan kanatu nuuf dhufa. Filannoowwan kana keessas immoo change your password kan jedhu ni fayyadamna jechuudha. Isa booda current password fi passwordii haaraa ni filanna jechuudha. Akkuma ilaalaa jirtan current password yeroo jennu passwordii dura fayyadamaa turre jechuudha. Passwordii dura fayyadamaa turtan ni gashitu. Isa booda immoo new password kan jedhu ni filattu. Kan jijjiiruu barbaadan jechuudha. Ammas immoo sadaffaa gubbaarratti immoo kanuma haaraa galchitan sana isuma haaraa sana deebisanii galchitu jechuudha. Isa booda save changes kan jedhu tokkodhaan save gootu jechuudha. Paaswordiin keessan jijjiirameera jechuudha. Amma immoo viidiyoo itti aanu gubbaarratti immoo akkamitti akka maqaa fi wantoota adda addaa feesbuuk irratti akkamitti akka jijjiirrudha. Viidiyoo sadaffaadha jechuudha. Amma kallattumaan bakkuma ammaa sanatti deebi'uudhaan personal and account information kan jedhu tokko farratti argama. Asuma irratti kilik godhuudhaan change order name kan jedhurratti akkuma viidiyoo irratti ilaalaa jirtan jechuudha. Yeroo seef gootanii dirqama paaswordii feesbuukii keessanii guutuun dirqama ta'a jechuudha. Akkuma viidiyoo irratti isinitti mul'ata jedhee abdiin qaba. Kallattumaan jijjiirreera jechuudha. Ani akka fakkeenyaatti kan hin jijjiirree ji'a lama hin guunne jechuudha. Guyyaa 60 keessatti jijjiiruun hin danda'amu. Al takka amma jijjiirre taanaan guyyaa 60 booda kan jijjiiruu danda'u. Ani yeroo darbe jijjiireera. Isinis gara barbaadanitti jijjiiruu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoo arfaffaa. Egaa viidiyoo arfaffaa keessatti immoo teelegiraamii keenya deemnee teelegiraamii keenya bannaa. Teelegiraamii erga bannee booda karaa harka bitaatiin karaa gubbaarraa sarara sadii tuquudhaan gara siitingiitti nu fudhata. Gootu siiting jechuudhaan siitingii seennaa jechuudha. Akkuma siitingii seenneen device jechuu kan jedhu tuquudhaan teelegiraamiin keenya haak ta'uu dhiisuu isaanii ilaalla jechuudha. Akkuma isin ilaalaa jirtanitti gara gadii kanatti maqaan isiniif dhufu jechuudha. Teelegiraamii kana kan loogiin ta'anii jiranidha. Fakkeenyaaf Teeknoo Kooman 12 kan jedhu lamaan kun gara gadiitti loogiin ta'ee jira. Teelegiraamiin kun asirrattis dalagaa jira jedha. Ani maalan godha jechuudha. Gara siitingii deemee gootuu privacy and security deemetanii 2 step verification kiyya maal ta'ee jira on ta'ee jira. Teeknoo kan jedhu sinni dura kanuma kooti kan namaa biraa kan namaa miti jechuudha. Maal galchitu isin paaswordii keessan gashitu haddisi yoo ta'e innuu isin hin gaafatu. Amma kan koo disabil godheen akka haaratti isin wajjin irra kaa'een daganaa jechuudha. Amma anis disabil godheen keessaa baha. Amma oof ta'ee jira jechuudha. Keessanis haala kanaatiin jira yoo oon hin godhatiin. Akkuman oof godheen meesejiin dhaqqabeera teelegiraamirraa oof gootee jirta jedheet meesejiin dhufe. Amma teelegiraamiin seenaa ergan teelegiraamii seenii booda gara siitingii deemuudhaan privacy and security deema.
akkuma isin ilaalaa jirtan waanan an dalagaa yeroo akkuma jirutti dalagaa isinis paaswordii haaraa gashitu jechuudha. Yoo barbaaddan immoo erga kana galchitanii ishii kan dhiisus ni dandeessu. Paaswordii inti jetti. Yoo paaswordii dagattan mallattoo ittiin paaswordii sana yaadattan gashuu dandeessu. An akka fakkeenyaatti ATM paaswordiin jedheeni bakkan paaswordii gashuutti barreeffamni kun keessan ni mul'ata jechuudha. Tarii yoo irraanfadhe ATM paaswordii kan jettu sana yoo yaadadhe immoo na fuuldura jira waan ta'eef isa gashuu hin danda'a. Itti aansitanii immoo bakka Gmailii kana itti gashuus hin dandeessu, dhiisuus hin dandeessu. Ana masalan Gmailii gasheefu maal gaafata? Verification koodiin karaa Gmailiitiin naaf ergama jechuudha. Gmailii kan jedhu silkii kiyyaadha dhaqee seeneen paaswordii teelegiraamiidhaaf jedhee dhufe kana fuudheen maalan godhaa bakka paaswordii ammaatti teelegiraamii na gaafate sanattiin geessee gashaa jechuudha. Akkuma ilaalaa jirtan 63 31 jedhee itti fufa. Dhumni isaa 52 jechuudha. Akkuma gasheen likkiidhaa ta'ee amma xumurameera jechuudha. Amma ergan xumuree booda duubattan deebi'aa ta'eera jechuudha. Kana booda siitingiiwwan kana fayyuu jiraatan teelegiraamii hoggaafan akka haaraatti seenu paaswordii na gaafata jechuudha. Yeroo seentan osoo namni biraas haaksiin jalaa godhee paaswordii kana malee darbuu hin danda'u. Isa kanaan jechuun waan hedduu isa gaafata jechuudha. Isa kana immoo Outlook kan jiru kuni daqiiqaa tokko tokkoon irra keewwadha. Teelegiraamii keessa ba'ee daqiiqaa tokko booda ture yoo hin deebi'e paaswordii na gaafata jechuudha. Unlock with fingerprint kan jedhu sunis immoo paaswordii malee fingerprintiin banuu dandeessu jechuudha. Viidiyoon keenya guyyaa irraa kana fakkaata jechuudha. Yeroo itti aanu immoo viidiyoo biraatiin walitti deebina. Egaa waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Chaanaalii keenya immoo sabiskiraayib gochuu hin dagatiina.